بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد برينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنتي نجيني ربي سينوجه أجراتو يجا سينا قبابدو تكا تقرتي برنوتي هدو خيسا قبدو أكسو مموحالا نتي خيسي جروخانا تقوف لغي فني أكا قرتي يوني في هيريك أباني لمدى هيري سنتاك فيدم نف akka gartii osoo sheenaan nutti hin dhufne sheenaa san dura akka baanu nu gootu seenaa gabaabduu takkaan isin qabadu bobbaleeyyan kiyya. Gurbaa tokkootu ture jaan ilma dardaraa kagartee bakka dardaraa gahee ilma gartii bultiidhaafis gahee jiru kasilaayillee burtii barbaadu haadha takka qaba jaan bobbaleeyyan kiyya. Haati isaa tuni isaa yatiimaa abbaa malee guddistee gartee rakkoo hunda dhandhamtee rakkoo hunda keessa dabartee ilma kana asiin geesse duba. Ilmi isii kuni hedduu takka haadha tana jaalata. Nama gartee baarralli waalideehi ja'an san nama gartee haadha ofiitiif tola oolu ture duba bobbaleeyyan kiyya. Gaaf tokko haadha isaa tana ni dulloomte guyyaa keessaa isaa taatu umriin isaa deemtee nama guddaa ta'ininis haati harka dulloomte. Haati gaa nama umriin deeme gaa fakkeenya maalittiin sii godha. Nama gartee hogga nyaatu harki isaatis hoollatu ijaanillee hedduun agarree akkasuma immoo gurraanis hedduun dhageenye gartee sagaraallee bakkuma isin jirturraa gartee jalaa fuudhan turte bobbaleeyyan kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala umrii gartee gama boodaatti dadhabanii ilaa ardhilil umri umrii gartee fokkottuu sanittillee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbitti irraa maganfachaa tana duba haadha tana haadha akkana jirtu tana hedduu haddamurraa kan ka'ee hoteela gartee 5 star jaamii biyya isaanii keessatti beekamu. Hoteela gaa yoonii fi namni bakka san seenuu barbaade dura uffannaa isaatu tolchuu qabu. Dura gartee ularratti eeyduunu bifa ilaaltee yoo ati gartee nama ija guutu taate qofa ol seenuu dandeessu. Bakka san hoteela sanitti namni walitti qabamu nama gartee qabaataa akkasuma immoo gartee aangoo qabu nama gurguddaa ja'anii gartee namni nama duniyaa kana yaadu ni jiraame. Ummata santu bakka san malee namni bakka sanitti walitti hin ga'u duba. Hoteela guddaa kana haadha isaa tana ta gartee umriin deemte tana fuudhee dhaqe duba. Osuma gartee isa balfanii osuma gartee namni ijaan isa xureessu ijaan osoo dhawanii haadha tana akkuma godhu godhee hoteela san geessee gartee saayikila isiirra kaayee dhiibee bakka nyaataa san teessise duba. Amma gaa nyaata ajajee fi haadha tana ofumaa gartee nyaachisee namu osoo gamanaa gamasi maaluma gartee namni ijallee nama guunne kuni maaluma asii godhan. Haati wanni isiin nyaattuu fi wanni gartee isiin lafa ganneetu walqixa gurraan taatu hedduun dhageessu. Isii tana gartee maaliin sii kanna waan dhuydu maal feetaa ummiitiyya jechuudhaaf dirqama gurratti siqee iyyuu qaba duba. Sagalee fudhatee lallaba inni isaan keessa taa'e. Isaan immoo maali namni akkanaa kun eessumaa rabbiin akkanaa nutti fide achi gadi mataa'ee barandaa sanitti nyaatanii ja'anii namuu gartee isaan balfuu eegale duba. Humaa danda'eetuma haadha isaa akka godhu godhee nyaachifatee obaafatee amma bakka tanatti gorsa guddaa gartee uummata kanaaf dabarse duba. Maal godhe hogganii fi gartee kaadimni dhufee nyaata fidee fi nyaachise booda kaadimni akkuma beekamu nama jalaa xaragaa ofii isaatii gajji'ee waan gartee haati bubuufte san xaragee bakka sanillee gartee tolchee bareechee akkasi haxaawee ummaa isaallee irraa dhiqatee akkasi fuudhee isaa gartee gabbahee makiinaa keessa haadha deebisu jiru. Gurbaan gartee abbaan manaa suni jala gabbahe. Abbaan manaa hoteelaa jala gabbahee yaa ilma kiyya meeshaa takka irraanfatteeti hottu deebii fudhadhu jeen. Bakka teessisanitti meeshaa guddaa wayii dagattee deebii fudhadhu jeen. Aboo maaliin dagadhe jee hoggoof laalu meeshaa takka hin daganne. Na lakkisi lakkiyaan waa takka hin dagannee jeen. Hottu dagattee jirta. Akkasitti hoggoof duuba deebi'ee bootaa irraa nyaatan san gahu ni laala wanni inni dagatee takka illee hin jiru. Abbaa manaatiin duubatti garagalee jeen. Saboonatti taphattaa ati nama guddaa daame ummaatiyaan ala dhaabee dhufe maaliin dagadhee jeen duba dhagee jeen. Ati meeshaan dagannee jeen immoo barnoota guddaadha bakka kanatti darbitee takkaahuu agarsiiftee deemtee jeen. Namni kun hundinuu osoo si balfuu
namni as taa'u kun gartee hundinuu osoo haadha akka teetii tana manaa qabanii asitti osoo bashannanaa jiranii gartee haadhoo fi jaalachuun haadhoo fi khaddamuun ilaa haddii tanaa tahuu isaan barsiiftee yaa ilma kiyya hedduu takka galatu mijeessa galatoonfatee duba seenaa tana wajjin ta hedduu wal faalleessitu seenaa gabaabduu takka isinii meetiin isinirraa gabaabsatu obboleen kiyya gaaf tokko abbaa gartee umriin isaa deeme ilmaan isaa fuudhanii khaanis heerumee ilmaan hundinuu biraa deeman jaartiin isaa biraa akhiramte khobaa abbaa jiraatutu ture jaan ilmaan isaanii silkumaan gartee abbaa isaanii hubatan malee heddullee gartee isa ziyaaruun turre gaaf tokko mana mobaayilaa dhaqeeti abbaa mobaayila tolchisanii mee hodhu silkii tiyya naa tolchi guyyaa 15 ta'ee jira silkiin tiyyatun waa takkan daleedu jeendu namni mobaayilta tolchisan baasee hoggalaalu hoggalii fi wanni hundinuu naqee qabdi mobaayilli fayya qaba hay abba guddaa bar mobaayilli fayya qabaa jennaan hay dhuga baanta mee laaliga lakkii fayya qabdi abba guddaa guyyaa 15 guutuu bar ilmi kiyya tokkolleen silkii natti hin dawwalle miiseejillee naa hin goone mobaayila tiyyaatu rakkoo qaba malee isaan waan an daganneeti mobaayila tiyya naa tolchi jeenduba ni dagataniin guyyaa keessaa jiruu isaanii eega jaaratan booda bakka gartee irraa ha'ansan bakka gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababa isaaniitiin akka addunyaa tana gubbatti arkaman rabbiin sababa godhe haadhaa fi abbaa isaanii san dagatan duba inni immoo abadan ijoolleen tiyyanan dagattu mobaayiluma kiyyaatu narraa bade malee jeetu obboleeyyan kiyya haadha abbaa keessan yoonii fi lubbuun jiraatan irraa faayidaa buufadha obboleeyyan kiyya burruu aabaa'akum taburrukum abnaa'ukum oo kama qaala sallallahu alaihi wasallam haadha abbaa keessaniif tolo oola ilmaan keessantu tolo isinitti oolaa jeergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam wakamaa tudiinu tudaan akka ati haadha abbaa keetii wajji arra jiraatteetu boru gartee ilmi kee ati dhaltu si wajjin jiraata yaa obboleettii yaa ta gartee haadha abbootti mataa jabaatte qaalii isaanii godhuu ditte yaa obboleessa kiyya yaa ka gartee rabbiin jireenyaan gartee haadha abbaarraa si fageesse haadhatee abbaa kee quba qabda hanqamitti quba qabda hoo guyyarraa himu baatirraa himu moo amatarraa isaanuuf dawwaluunu gartee salaamtaa rabbiitiif yoomirraa isaan yaadatta quba qabda moo isaan booda ati jiruu gaarii jiraachaa jirtu obboleessa kee burruu aabaa'akum taburrukum abnaa'ukum haadha abbaa keessaniif tolo oola rabbiin gartee ilmaan keessaniin isinii deebisaa galatamu jaargamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jaan duba man caasha خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه نمني قرتي فانا هذا ساجل قدتي هذا في خدمتي ربي سبحانه وتعالى أمته كيس جراتو سن حواسا كيستي ربي قرتي نمو دوري سقول ملين تاني جاد وكن تجربة دوا نمو مفرئ هو قرتي دنيتس آخرتس نمس هنا الميسي يو خلال تتاتي هذا في أبتي تولو أولو تدوب جردوا ربي قرتي إسهانتي تولو أولو ربنا على فيس ورقرتي نور آخر مي فول ربي جروفيس ربي الرحمة عقدو سيناتنا الراكا قرتي ورمسا أركتن عبدين كبا وقني في لغيفتن شيرولي غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.